gaafa aboo muraat yoo isin ilmoota naala dhaltee almaa fi dubaatte akka ta'anitti ijoollee lamaan hin dadhabattu beektan dhogguusi. Booni guutti faddaati. Ati maaliif fiddeen jeerisa kan? Ana sibiil saalayyaa. Akkasuma. An dhalaata xarraggette. Khayya jirtu tolee deemi. Khayla ba? Fidoo findeeba. Sagalee dhibbaare. Alaka beeksisni jira sabata tawakkaayi. Maali jechaan Yoo salaalu jirtu alfuudhi kaa. mooy maali na beekti na laate. Alfuudhi. Sejini. Asisuna sana. Alfuudhi migyoo. Efoodhoon jee. Hot. Asisuna. Daawwattoota keenya anaa fi tuujiidhaan wajji jira. Jaartii muraadishaatiitu muraadishaan kan na tumee hona koottaadhaa ilmoo namaa fideeti dirqina fuusisuu barbaadaa maal jetteeti tuujii irratti dawwaltee tuujiin akkasitti na dawwalee anis tuujii wajji jirra. Kanaafuu amma tuujiidhaa wajjiin akkasitti mana muraadishaa fa'aa dhaquudhaaf deemaa jirra. Maaliif dhayneen laallagamee gusitti dawwaltu sana akkam jettani boochi moo? Boochi. Nakkootti sin jette? Natumu jira jettee. Egaa daawwattoota kiyyaa natumu jira jetteeti amma gaa isaan tun azaana subiiti taboochota naannoo dawwalee jeeti tuujiin waliin akkasitti deemaa jirra. Hanga dhuma viidiyoo teenyaan nu hordofaan isiniin jaa. Subii azaanu jiranii bira amma. Subiidha amma tun amma hiraamnee misa laftiin soomanaami. Daawwattoota keenya egaa akkasitti viidiyoon maas karaa deemaa isiniin marru laftis ramadaana waan ta'eef ulaa dura dhayneetuma achumaa seennee isinii marra nu faana turaan isiniin jaa. Egaa daawwattoota keenya hunoo ammaan tana ulaa dura geenyee jirra. Namni illee numa jira na fakkaata qe'ee tana keessa namaa hojii galangaa biyya tana. Ulaan eessa siif gaamanni kana moosanii moo kan? Mana rafa. Ulaa tana? Rafanis. Muraad Feerisa. Muraad. Hey. Imbantu nara. Ana hojii rafa. Rafsani. Maali? Malte. Olseen tuuji. Seena. Dirqama oguu dalagu namni heeraan akka qabatama qabutti viidiyoo dalaguun dirqama ta'a daawwattoota keenya. Hin booyin hoo kaameraa nuu kaa'imee wayirra yookaan nuu qabu. Sana warreen nutiin dhaqaadhaa abbaan keessa naan jiru garaa hin qabame warrumee nutiin dhaqa dalagaa irraas na baasee meenyuma biraan dhaqa. Hin booyin kaas duuba tuujii sun maaliif wal dhabni isaanii haala dheetteemsa? Meeshaalee isaa maali rakkoon? Rakkoon biyyoota qabdanii fuudhinaan jaananii fi fuugaraa hin qabaan takka godhachuu danda'u beekamiidha. Isin ala wantu bare ilmoo bannaaf hin hojii ilaallee bire ilmoo ta'isa. Ilmoon taburaati. Toomishaati kaa. Eeyyuu. Ibu tanaachi zaa tanaa mul'ata dabalatu ni hanta. Mee isaan dhaga darsa kan kee guurra deemnaan jee akkana taran nagadhiif jiru kun akkana natu meenya teessanii laalaa kaamee hunda nagartanii. Duuba fakkeenyaaf ati ilmoon tun tamaaniiti ilmoon. Ani ilmoon naaf amata hojii jirra ani ilmoo bakka tanaa fidanii teeti janii deddeemanii innis xiyyaa ilmooti jetaa gabiin dalagina faasaa irraa qayyarin anjaanis hin danda'u jeeni. Ilmooti yaa qadiis hin jeebirenni. Duuba gaa ilmoo isaa laalma atis garaa qabda. Akka inni naan juutti kaameraa irratti illee nuti oguu viidiyoo irra hoositti illee dubbanne kadhu si duubaan dhageeyyan akkana ilmoo margaa muraat ilmoo dhafattee jaartiin duraan rafeessee naan jeeti. Ansiinni soorii wal beeyna. Maal si bochis boy? Mee odeessaan dhaqa zaata naan deemee mee warra eenyuutiin garaa kanaa hojii ol seenee mee eenyuun na bulcha? Atuma. Ilmoo isaa qabdi yoo gasan. Laal dhageessi ati maas irra weessi. Hin qabu. Amma ni seera muraata meessi. Hin qabu. Mana ribaa san jira nuti seenaa jee ulaa lifatee jira. Mana sanitti seenin jee. Isi yaadee qabdi. Duuba ati ilmoon isaa ati teenyuuti. Yaatti isaa dirqamaan tumee na qabsiisa. Dirqamaan akkana na godhee na tumee na qabsiisa. Dirqamaan tuu qabaan. Laal kaa waan si adda baafattu laal.
yaaduma walii gala namni beekadhu murtiikin akkanatti namni walii galu hin jiru. Ilmoosaati. Muraad jaalachaa ilmoosaa jibbuun duuba heeraa haati maaliif darbite ilmoo haadha qabdii miilman haati sun si'echa darbite naayachaan darbite duruu wajji deemanii jiraniimi maali akkuma ati amma hinaaffaadhaaf ilmoosaa qabuufi diddu kana namoonni hinaafa. isinis waan jedhu isintu walii kanii deemteemi bar viidiyoo isaatis galgala kana laaleen taa'u kuni binni dawwalee siyaamuuti. ani fadhu dhiisi gurbaa kana waraqamadiyya sun naa raafuudha. Ilmoo soo garaa qabdu waraqaan isin taatu dhageessi. Ilmoon ati garaa qabduu fi ilmoon tunis obboleeyye adda baafadhu bakka kana. Kun ta'inni isaati garaa qabdu ilmoon. Ilmoon ati garaa qabdu ilmoo isaati. Ta'innaa qabisiin juus ilmoo isaati. Akkam yaade faa bal'isi. Antu bakka miin godhanii fi fuula mataa ol qabadhee deemuu danda'u ilmoo isaatiin asii irraa qaqayyaramoonni dalagadha maanti yaatti an akkamiin taasisti ni tuaree. Dhiiraa minna kun. akka itti ilma guddisan jiru. Naa guddisaa firee ilmoo. Ammaan ilmoon daa'imni nama darartu. Ani ilmoo san laaleetiin fi fuuniin aare bakkaan taa'u sani. Wallaahi inni deema anti yaatti bas waraqaati yoo naa raafuudha. Hojii ogguun finni na dhufa jalaa hundee mujeetiin ta'e hojii ogguun na Atis dhufa. bar rakkoo guddaa qabdi rakkoo guddaa qabdi. Maaliif ilmoo taisaatiin reewu dhabdeef yoo rakkoo. Qabuuf ilmoo isaatiin qabuuf yaa dhufeen. Taammaati garaa qabdu tun ta'e ibsa. Ilmoo qabuuf hin dhufne gaan. Ilmoo isaatiin dalagini taa'etuma ilmoo guddisiinaaf. Yoo guddiftee yoo rakkoo. Hin guddisuuf ikkam. Taisaatiin. Hin beekun bakka tasaatii bitiyuu. Bakka irraa fiddee hin beekun taltee inni nu. Ilmoo isaan guddiftu ati. Taisaan guddiftu reese. Inni ati guddifattu ree. Ati jaallisaatiin miti. Ani guddisuuf miti guddisuuf ikkam ilmoo namaa nafsi moto naannabaa malee hin Wanni guddisuuf. kana tun dura itti ba'a. Wallaahi hin guddisuuf ikkam. Duuba fakkeenyaaf. Akkuma edaa jechuudha ammas. Akkuma edaa sun egaa ammas. Yaa kan diyyabee cinqii dila kan dandan ta'uu isa. Allaal seemoo warra keenya dhabeeti waamee ka dhabee isa kana jala kana ta'e asitti yoo lubbuun tiyyo baddee isaa itti gaafatamu. Isa Inni amma rafee. Rafuu lammanne. Eessa hojjenna? riba san jiranni. Ni rafe. Ati biraan deebi'u. Waynatti seenin ajee ulaanu tonkolatee lashantaa hanqee fudhadhu baay'ina irraa saasa Ati gadine. immoo kunuunta akka marraan fuudhu maal Hin fuudhurraa. Hin fuudhurraa. Sirratti qabatte sirratti naftu. Laamuutiin hangee hin jirtu ani ilmoo namaa guddisuuf biyyaa silaan bee numaan guddisaaf. Osoo hojii Alaatoo ilaalamaa. duraan osoo ilmoon jaartii tiyya hiikeetiin jira ganda Itoophiyaatti hin deebitu jeenna sobee na fuudhee haareetti ilmoon irra fidee mataa jira na kaaya. Ati isan jaalattu. Isan jaalattu. Jaartii turaan dhiisee deemtee ishee bari ni ilaalan viidiyoo teessanii caqase. Ilaale beekadhu. Jaartii duraan dhiisee deemee gaafa deemtu san ilmoon itti haftee ilmoo sani amma naaf ittee ishee bari. Qabuutti nafnee naan himne gaattee haftee amma itti natti hafteettee isiin fiddee ilmoo karaa kana fayyabuutti Yoo jiraate obbaa fakkeenyaaf. asitti ilmoon teetii gisa isin jetteen teeti feerusaa qabi jeetu maanneetumee asitti Feerusaa akkam teeyyuu deeffatee fakkeenyaaf. Ani dasi hin jiru. allaal deeffannaanis naaf inni adduma ba'u jaartii isaatiif ilmoo isaa hojii jiraachuu maaltu jirata biraa. Jechuun kaa. Kuttee isin isa barbaanne yoo. Isin kuttee amma isa barbaanne. Ammas laata amma deemu anta isin kutuu nan Kun baraan isa koisa rege na rage. Hai. Ani se dabar biya ngati miti. Ulmanu rage. Osoo ati isin ilaalee jiran viidiyoo teessin ilaalee jiran. Barraa quban qabu ani ni sirraa quban qabu. Wanni kun gize laallu maraamarraa ta'isa ta'e. Isin ta'isa deemti. Kun godhuti. Tasaatii miti. Isa deemti. Tasaa yoo taate tasaati sitte. Isa isa wati mara. Maka kamiyaaf lafaa waa harkatu inni lafaa waa Lafa harkatu. harkatee nuuf fidanii guddifannaa Daa'ima san lafaa waa harkatee harkatu. beeynaami. Sababni wayyi. Sababni Ani wallahi ilmuma dhalaan akkati yaa fiddee feerusummaa naa guddisuuftu isiinis darbiteemi. Ani isin guddisu gaa ilmoon si shaaruma radduu teessi. sharawaratti. Teetan yoo ati dhaltee dhiiftee deemtee eenyu guddisa. Dhaluma akka teetiiti. Eeyyatu bu'aa akkasuma beeytati. Hin darbu gaan. Hin darbu. Hin darbu yeen. Haay. Gize artiin darbitu akkuma ishee kanatti gaa. Ammaaltu naasaree. Akkuma ishee amma darbite hotanatti. Ani ilmoo baate takkaa lamaan darbuu haa. Isiin sammuusi hin dalaydu malee. Amma isiitti barbaadu isii galchuu iyyuu walii motora qabu seeyi. Allah ilmoo asitti sin qabu isitti Ilma gaabee ilaalma. Anti jaatti ilaan akkuma. Amma laal akka nuyi murteesse wanti hin jenne nuti ilmoo isaa garaa qabdaati dhaggeeffadhu si binuma rabbina gaanatte si haa baasu. Isii barbaadu iyyuu walii motora. Ilmoo tanu obboleeyyen. Maalla sun mircaasaati. Ragaadhaan loo. Inni na hojii jiraachuu Ee ayyamu. nuti immoo viidiyoo wanni Ilmoo sun barbaraa ilmoo san. Ilmoo tanaas namni beekadhu wayi nuu jaa booda. Achuun yoo dhalaan qabamte ifirra laatti barbaanna. Yoo isin Dirqama sun dirqama taa'ame. nuti kan godhu ijinqii. Ati ni isinii hamtu. Akka ni hamne daa'ima isaa garaa qabdi ijoolleen lamaan obboleeyyen immoo bakka kun si daba'uu qabaati. Amma fuudhuu abaree. Taati jibbitu tuni bi. Haa fuudhu. Haa fuudhu.
akkatti laalablee isaa kaa'ee qaraa isaa adda baqeessa carraa kiyyamee akkatti inni na taphateeti ammas lamata fuudha. Bareedaa kana mee isa sitti taphate. Carraan na taphate boo. Kataabni kana qaama jechuudha. Carraan na taphate boo ani isaa fi ilmoo isaatittuu summii kanneetti ajjeesee isin agarsiisu taa'arra. Laarakkoon namni nama miidhe. Namni nama jeesse ni gabboo. Ififis ni gaan hin jiraatu. Nama hunda hojjetan taa'u jira bire namni hunda keenya irraa haasoo hin ta'u. Amma isaan tuusaa meeqa bara? Amma subii salaataa jedhanii mara. Antu babaramma isin shariika isaatii miti. An amma zaasa galiin ani eessa shaarara naga darbare. Nuti waahumma isaan feenu siinis feena. Shaarara gizaanii naga darbe warreen nyutiin daqare. An obboleettis keessaan qabu, haadhas keessaan qabu, abbaas keessaan qabu. Gizaanii ana garaa kana guutuu hojii shaarara naga darbe ilmoo isaa qabatee inni mana keessa taa'e. Tunis ilmoo isaatii miti. Ano isaan daqare. Amma barri deemnaan jeekute. Amani isaa seetti bire. Deem naan jeekute. Isin mana dhimma si qaban danda'u. Barnooti siin nu yaama. Dhimma biraatti hin dhufne. Ani wanti inni si yaameef sa'a sagalitti maaliif naga xariyaa? Kuno akkana na cufa qojjira. Ati ilmoo isaa guddifte iyyuu. Dirqamaan ilmoo isaanii guddisu baaduu Haatiin tuumamee. yoo isheen hojii dhuftee fudhattiiti. Meera ga'e. Geedaan nama guutuu kolfute. Guutuu yoo. Maaltu nange? Wallahi. Maaltu na gafale jee? Lesh maaliif? Maaliif? Hin fuudhu kam. Ani inni gizee akkana na tume kana faa laammee wallaahi gizoo saqqantumu takka minjoo kana na biratti haadhisee deemu. Ta haddaamee inni irra. Laalma adda baafudhaati. Amma icciitii baasu jirti. Isaa soitu. Icciitii baasu. An tanan dhaqu lubbuu namaatiin baasennaan waan biraatis qabata amma dhageessiifin himaa. Haatiin hogguu sheenooyte. Haati sheenaa maal qabdi tunis? Hanga kana isaas qalbii isaa yaada keessa akka galu hin godhin nama gurbaan shoororkaa'ee jireefiifu namni daa'ima kana hogguunii fi olii gad hogguu jiru yaada hojii. Nutuun shoororkeessa kun shoororkaan isarraan baane isa taabuutu. Haatiinis akkammaa kanaa mi boodeef keessa deebite hanga kana obsi ati obsa rabbiin si haa hannu obsi mee irraa qabii ilmoos ilmoon ilmoo magantaa ta'a. Ilmoo yoo fedha sadi ta'uu dandu taanis qottee irra diddi. Tunis mijaaf iddoo dhufti tunis akkana ani as jiddutti ani waa'ee haadha isaan na se'an mosa inni kun jaarti isaan na se'an. Haadhuma bira ilmoo fidatanii yaada haadhatiyyo akkana yaadhatiyyo akkana ani maal saati. Tasgabbaa'ee haati tasgabbaa'ee mee isaas itti Hin kannamti. barbaadu. Yoonii fi dhimma bira ilmu manarraa qabii qofa yoo taate irraa qabiin dirqama ta'an akka kiyya. Akkana quba qabadhu dhibee biraan jiru. Uumata naa. Yoo dhimma biraatti qabaatte dhimma biraatti itti qabaa akkana Sa'aa meeqatte amma dhimma farditiifis barbaada jee mushaara qabadhee caa guzeen hin dhufu ilmoo qabi ilmoo neesaayin. Anis hojii jiru sokkasa. Jaartiidha jee si yaammate malee osoo jaartii nama biraa maa yaammatin Osoo nama biraa yaammate. bakka kanatti baafadhu si jechu jira. Naannoo biraa duraan maqaa waa. Jaarti jee si yaammate bara. Isa akkamitti. Isumaarra natti aana jee. Waan inni jaalatu ni jaalatti. Feerusaa maraattee carqii darbitee shaararra deemtuu fi akkasuma akkana na godhu jiraan. Boo amma kan jeete. Maal? Ana amma bara aariitiin jira wani. Jechuun ani Tole waan kana yaada kana namaa fudhatamna kana. Mee isa yaame mee kaya haase. isa yaasam. Isa yaasam. Kaya haase mee yaame. Ani kaasu. Walirratti isin dubbanna.